Har'a waliin kan ilaallu viidiyoo kana irratti hanga xumuraatti sirriitti daawwadhaa. Akkamitti kooyinii tokko Royal Kiwi irratti dhaqneetiin yeroo order gallakkifamu akkaataa itti bitachuu dandeenyu tokko isaatiin waliin kan ilaallu ta'a. Amma an waaleetii maalirraa qaba jechuudha asirratti waaleetiin kan koo waaleetii Baayinaansii osoo hin ta'in waaleetii OKX irraa qaba. Namni Baayinaansiidhaan Royal Kiwi fi Baayind godhee wal quunnamsiisee Baayinaansii wajjin dhaqeetiin maal godhachuudha konneekti godhe iddoo kana tuqee. An garuu ammaaf OKX irratti kan isinitti agarsiisu jechuudha. Kooyinii tokko bituudhaaf mee akkam goona? Jalqaba istiraatiijii kan jedhu kana filanna. As bira dhufne sana booda signaala gallakkifame yookiin immoo nama signaala nuu kenne san bira dhaqnee signaalichi san fudhannaa jechuudha. Ammaaf egaa signaala san ilaallee booda fakkeenya kooyiniin bituudhaaf deemnu maali? Iddoo kireet jedhu kana tuqna. Jalqaba irratti iddoo kireet jedhu kana ni cuqaafnaa jechuudha. Sana booda all kan jedhu kana tuqna. All kan jedhu kana erga tuqnee booda mi'a nama asumarraa callisee kooyinii tokko yookiin immoo signaala tokko gadi lakkifame. Fakkeenya signaala achitti namni nuu kenne san ilaallee signaalicha maxxane san ka tireedaroonni smaart ta'an baay'ee cimoo ta'an nu maxxansan sani kan maxxansuu qabnu. Anammaaf dhiiseetiin mee asumatti dhufee signaaluma biraa kanuma ofii kooti suyi jedhee barreessee tilmaama akka kenne isa kanarratti isinitti agarsiisa jechuudha. Suyi kan jedhu san erga barreessee xumuree ka'ee booda maal godhaa? Kireet kan jedhu tuqee or kan jedhu tuqee asitti fakkeenya suyi bituu barbaade signaalli kan nu lakkifame suyi yoo ta'e iddoo kana cuqaasu yookiin immoo iddoo kana tuqaa jechuudha. Achi booda kallattiin maal naaf bana jechuudha. Tireedii naa bana kunoo haala kanaan eega inni fide booda tireed kan jedhu kana tuqxanii tireed siitingii erga tuqnee booda yoo maanuwaalii tuqne jechuudha. Kunoo gubbaa kanarra dhufnee maanuwaal kireet kan jedhu yoo istiraatiijii jalqaba kaanne ta'e akkaataa istiraatiijii itti kennu viidiyoo armaan duraa irratti dhaqaa ilaalaa. Istiraatiijii ni tuqna jechuudha. Istiraatiijii yoo jiraate haala kanaan gadi tuqnee istiraatiijiidhaan akka harawaatitti kaawwanna jechuudha. Yoo istiraatiijiin hin jiru ta'e immoo istiraatiijii kenna iddoo kanatti eda'uu kan jedhu tuqnee asumaan akkaataa istiraatiijii itti kaa'atan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti mee $16 inni xiqqaan minimum $16 irraa eegaluu dandeenya. Iddoo kanatti yeroodhaan jijjiiruu dandeenya jechuudha $16 kana. Sana booda yeroo meeqa gadi bu'ee akka nuu bitu kan jedhuuf artificial intelligence kana ongoona jechuudha. Amma kan kaa'uuf deemnu maal inni bull run istiraatiijii kaa'uuf deema jechuudha. Bull run jedhee ni jira. Kanaaf maqaa moggaaseefii jira $16 kaa'eefii jira tilmaama jechuudha. Kana abbaan $1000 qabu 166 kaa'uu danda'a. Kan 10,000 qabu immoo $1660 kaa'uu danda'a. Kan immoo qarshii 200 qabu $32 kaa'uu danda'a jechuudha. As bira dhufnee anmee 5 filadha jechuudha. Yeroo meeqa akka yoo gadi bu'u sii bitu barbaadda naan jedhe yeroo 5. Yeroo 5 yoo gadi bu'u akka naa bitu barbaada. Paarsantii meeqa piroofiitii argachuu barbaaddaa kanaan jedhu as bira dhufee meeqa godhaa? 3.1 duwwaa tokko kanaan baay'ee jaaladha. Tokko godhurraa duwwaa tokko godhu wayya. Sani jechuun paarsantii 3 ol ba'e naa biti. Paarsantii 3 bira taree 4, 5, 6 jedhee fakkeenyaaf yeroo inni gad deebi'uudhaaf 0.1 paarsantii sanirraa irrachuu eegalu dafii naa gurgurii jedheen jechuudha. Wall position take profits call back. Yeroo hangam gara duubaa deebi'u wanni fakkeenya yeroo 2 gadi bu'ee bitee yeroo lammaffaa san kuni garuu ka hojjetu 5 fi 6ffaa booda jechuudha. Yeroo 5ffaa 5 isinii bitee yommuu 5ffaan sun gara 4tti ol deebitu hangam gara duubaa yoo deebi'e bu'aa isinii kaffaladha. Kama 5ffaa irratti bitee san qofa 0.1 yoo gara duubaa gara 5tti ol deebi'uuf isin deemtu dafiiti naa gurgurii bu'aa naa kennii jedheen jechuudha. Inni guddaan immoo margin configuration kana siitingii yeroo kaa'attanillee margin configuration kan jedhu kana gadi tuqxu inni kun addatti istiraatiijii kaa'uun eessatti akka kaa'amu kan kaa'aa jiru kana iddoo irratti kaa'amu isinitti agarsiisa jechuudha. Akkaataan kaa'umsaa akkuma jalqaba seenaa iddoo kanatti pilaas tuquudhaan keettanii margin configuration kun baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kun maal ibsaa? Yeroo 5 ka jenne kana akkaataa itti nuu bitu ibsaa jechuudha. Kan jalqabaa jedhaan asitti yeroo
0.3% gadi bu'u naa bitii jedhaan. Yeroo meeqa sii bitaa naan jedha. Yeroo tokko moo yeroo lama moo yeroo sadii. Fakkeenya $16 achi kaa'e sun al takko dhufee asitti illee $16 biraatti dabalee $32 godhee naa bitaa jechuudha. Lammaffaa irratti parsantii meeqa yoo gadi bu'e sii bitaa naan jedha. 0.8 jedhaamee. Yeroo parsantii 0.8 gadi bu'e naa bitii jedheen ammallee. Yeroo meeqa sii bitaa kan jedhuuf yeroo takka fuuldura irratti. Akkasumas sadaffaa irratti parsantii meeqa yoo gadi bu'e sii bitaa naan jedha. Fakkeenya parsantii 1.2 yoo gadi bu'e naa bitii jedhaan. Yeroo meeqa sii bitaa jedhaami al tokko. Kan itti aanu afuraffaa irratti illee parsantiidhuma 1.5 yoo gadi buute koiniin kun naa bitii jedheeni. Yeroo meeqa sii bitaa naan jedha. Yeroo tokko naa bitii jedheen jechuudha. Shanaffaa irratti illee parsantii 2 yoo gadi buute naa bitii jedhaani. Yeroo meeqa sii bita kan jedhuuf al tokko naa bitii jedhaan jechuudha. Kun istiraateejii buul raanii keessaa tokko jechuudha. Asitti parsantii hanga gadi buuteettan san shakkitanii yoo jettan 3 ta'an jedheen tana 0.5 godhuu dandeessu. 0.8 kan jedhu barbaaddan hunda isaa parsantii tokko barbaaddan 2 garuu baay'ee gadi hin bu'u jettanii yoo shakkitan 0.3 yoo gadi bu'e $16 itti dabaliitii 16 jalqabaa saniin 32 godhi 16 yeroo tokko naa bitii jennee haala kanaan kenna jechuudha. Xumura irratti seef goona. Erga seef jenneen booda buy in call back yeroo inni gadi bu'ee gatiin isaa kan jalqaba binnirraa parsantii 3 kan mareef kenne san 0.3 gadi bu'ee booda akkuma inni gadi bu'ee naa bituu isiniin jedha. No jedhaan. AI'n kun artificial intelligence margin calling banaa yoo ta'e akkuma inni gadi bu'een isiniin bitu. Gadi bu'ee parsantii 5-6-7 inni gadi bu'e illee ol deebi'uuf 0.qabxii tokko hagi inni agarsiisutti hin bituu jechuudha. Inni kun san fayyada. Inni kun immoo kan dura isiniin jedhe sabbiinii jechuudha. 5ffaa, 6ffaa, 7ffaa, 8ffaa irra kan jiru kan asitti yeroo 5, yeroo 6, yeroo 7, 8 naa biteettaniin sun yeroo inni gurguru iddoo iddootti kan ol deebi'u sanirraa profiitii 0.1 yoo inni parsantii ol deebi'ee gadi deebi'u agarsiisu gurguriitii naa kenni jennaan jechuudha. Wanni guddaan istiraateejii pireedii yeroo istiraateejiin keettan kun irra turu sirriitti kan hubannoo itti kennuu qabdanillee iddoo kana of eeggannoo guddaallee kan godhuu qabdan iddoo kanatti. Saayikilik jechuun kooyiniin amma bittan kun qorattanii yeroo tokkoof parsantii 3 naa kenni jettanii bittan kuni irra deddeebiidhaan akka isinii bitu yoo godhuu barbaaddan saayikilikii kana keettan. Sani jechuun sa'aatii gatiin kooyinii ol ka'ee parsantii 3 dabalu waan gurguruuf saayikilik gootan taanan kooyiniin sun lammata ol deebi'uu dhabuu danda'a. Mallaqa keessan qabatee yeroo dheeraa isin jalaa tursiisa waan ta'eef saayikilikii kana maal gootu gadi cuqaaftu erga tuqxanii booda waan shoot kan jedhu kana irra gootu jechuudha. Sana booda xumura irratti seef kan jedhu tuqxu. Seef kan jedhu erga tuqxanii booda istiraateejiin keessan eda'uu tuquudhaan kunoo istiraateejii kana itti dabalannee jirra jechuudha. Start small win big kan jedhutti aanee bull run kan jedhu kana argannee jirra. Hayyee istiraateejii erga kaa'annee booda mee amma kooyinii dura kaawwanne san kooyinii dura bituuf deemnu san bira dhaqna jechuudha. Akka harawaatti duuba deebi'ee isinitti agarsiisa. Namni tokko kooyinii bituudhaaf yookiin immoo kooyina takka trade godhuudhaaf yeroo deemu jalqaba istiraateejii kan jedhu tuqa. Eegasii mootiyyuu gara olii kana dhufee kireet kan jedhu kana tuqa. Erga kireet tuqee booda kooyinii bituu barbaadu san iddoo kana dhufee barreessa jechuudha. An amma yaaliidhaaf kan hojjetaa jiru just yaaliidhaaf waan ta'eef tuqee jira. Kooyinicha filadheera. Trade seatingii tuqa. Ergas booda mootiyyuu maanuwaal kan jedhu tuqa. Maanuwaal kan jedhu erga tuqee booda choose strategy kan jedhu kana cuqaasa. Eegessa cuqaasee booda strategy reefi kaanne san isa kana filadha. Gadi tuqa lakkoofsuma 5 san. Sana booda kunoo naa kaa'ee jira doolaaricha immoo anasitti edit godhee filadhaa jechuudha. 16 jedheeni. Yeroo meeqa sii bita kanaan jedhu kana barbaadu yeroo 3 jedhaani. Barbaadu immoo yeroo 3 jedhee mee haa kaayu. Yeroo 3 jechuun doolaara 64 taate jechuudha kanaa walitti. Hayyee parsantii meeqa sii kennanaan jedha. Parsantii 3 barbaadan, parsantii 5 barbaadan, parsantii 10 gootan jechuudha. An parsantii 3 irratti dhiisa. Sana booda akkam godhanaan jedha. Optional kan jedhu kana tuqee waan shoot ta'uu isaa check godha. Sana booda optional tuina waan shoot jetti save jedhaan jechuudha kooyina kana. Sure naan jedha yes sure jedhaani.
parsantii 3 active naan jedha asitti kunoo $16 parsantii 3 margin callin drop kan ta'u 0.3 kan jalqabaa naan jedhe yeroo 3 keettee san booda save active I understand sana booda create coinicha maal goone jechuudha already binnee jirra jechuudha binnee jirra jechuudha coinii kana sui coinii jedhamtu bitnee jirra mee duuba deebinee ilaallu kunoo suiin bitamtee jirti $16 eegalte naan jedhe haala kanaan create goonee yeroo lama create goone jechuudha tokko shibaadha tokko immoo suiidha as biratti yoo ilaalle running jedhaa jira jechuudha fiigaa jira fakkeenya suiin amma negatiivii 18 irra jirti gara pozitiivii na hin finnee jechuudha margin calling kenna on jira kunoo isa kana margin calling kun garaagarummaa isaa isin haa himu switch on margin calls kan jedhu kuni yeroo gadi buutu bakkuma jirtu irratti akkanaa bittu jedhee ka ajaja itti kennu jechuudha kuni inni kun immoo AI ka qabu artificial intelligence qaba hanga isiin gadi buutee parsantii 3 ati jette irratti dhaqxee bituu osoo hin ta'in parsantii 3 4 5 jettee baay'ee gadi buutee ol deebi'uu eegaluuf isiin jettutti hin bitu jechuudha inni kun yoo banaa ta'e kanaaf irra caalaa yeroo raanifaa fayyadamtan isa kana filadhaa istiraatiijii biraatiif isin fayyada jechuudha inni kun kana on godhuun yeroo kunis off ta'u jira viidiyoo itti aanu irratti kan isinitti agarsiisu ta'a viidiyoo har'aa kanumaan goolaba wanti isiniin galii yoo jiraate nama isinaaf ergaa gaafadhaa horaa bulaa deebanaa Harbour Miidiyaa irraa Kaliil ture.